السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني أكل جرت نجا قبدني جرة نجلة ربي ما تكينا لنجد إيجا كم بيكمو ما في أسن تيكي تيكي إدي جاكو في قد تيكي تيكي يالكبني جتشودا إيجا ما هني bakka tokko deemtee jirti kanaan dura jechuudha. Bakki sun waliin deemne jettee asan ennaan asan biraa hafe sa'aatii sanatti isaan tamachaanii fakkaata waliin hin deemne. Egaa Isaaqiin achittiin argee akka isheen jechaa jirtu jechuudha maaheeni. Maaheen Isaaq wajjiniin egaa beektu baay'ee nama dabbara garuu mana tokko keessa kilaasii tokko keessa waan akka waan baay'eedha waan inni gochaa ture Isaaq jechuudha. Sababa sanaatiin immoo asan dabbarameera asan aaree jira rabshaa sakkamii jechuudha. Enga dalleessinii waraabeen jira yanii fiqir jedhee keekii irratti barreessee Isaaq kootu jedhee maayee waamee jira. Egaa obboleessi bakka hin taane siniin dhaabbattan hin barbaadu mitiire. Obboleessi takka dhugaa rabbi maaliyyoo ta'e haa jiraatu kabajaa qabdu dhiisa wallaahi laazim kabajaa qabdu. Anwaar asan wajjiniin ta'anii Anwaar egaa obboleessa maaheeti. Bakka ittiin teetti Anwaar ittiin teetti Isaaq namaame jettee maayeen jechuudha. Achi deemanii jalaati keekii sana jalaa baballeessanii asaniin bukeesse. Akkas eddee bakka inni fiqirii jedhee irratti barreessa sana irraa funaananii asan nyaatee jechuudha. Nyaadhateen jedhe immoo Anwaarii jechuudha. Anwaar nama kofalchiisa dhugaa rabbii mucaa xiqqaadha garuu sammuun isaa nama kofalchiisa. Bakka fiqir jedhe sana asan akka nyaatu godhee jechuudha. Kanaaf achitti gaa maaf keekii balleessitanii ka'aa deemaa ani qaxaroon qaba anasitti nama waamee jira jedhee Isaaq jechuudha. Isaa booda bukeessanii girriin ka'ee deeman har'aatii jedhee Isaaq gaafa sana achumaan eshi jedhee Anwaar biraa deemee ka'ee maayetiin ka'e waan afaan akkaatate ka'e hin galle jedhee biraa fuudhee sokkee nama gammachiisa. Maaliif durba yoo abbooman malee taatu kanaafu Anwaar bareeda goote. Har'a immoo burkeen isaan wal caqacaqan kana argee jara lamaaniitiin walitti akka isaan araaramaniif maayeettis dutee jira. Maayeen illee sirrii hin hojjenne waan hojjette jedhee burkeen itti dubbatee jira. Isaaq gootee maalii itti naasoftaa waan bakka inni waame sana maaliif dhaxxaa asaniin akka kaffa'u akka aaruun godhiini jedhee jira. Asaniitiinis immoo akka isheen cannaqamtuun godhiini dhiifatama gaafadhuuti waan isheen siin jette eshi jedhaatii waliin akkuma duraatti jireenya keessanitti fuulduratti oofa'aa jedheeti itti dute jechuudha. Jara lamaanittuun baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa akkuma beektanii asanii mubaarakii wal qabatanii nama walumaan guddate biyya tokko keessatti nama wal qabatee gara Finfinnee galeedha. Jarri kun lamaanii jechuudha. Hooba dhufanillee akkuma wal qabatanitti sadan isaaniitu dhufee Finfinnee galee mubaarakii asan burukee jechuudha. Ijoolleen kun nama addaan ba'uu hin dandeenyedha. Bakka gammachuu teessu bakka gaddaa teessu walumaanii baay'ee tokko namatti tolu. Ammallee gizee rakkinaa gizee waan tokko dhuumamu akka waan tokko uumamnuuf kan inni walitti deemee lolli jirtutti kansaa hanga isaaniitu waliin danda'an hamee wajjiniin malee kan nama qixeessuu fi halkanii guyyaa rakkataa jechuudha. Akka jarri tokko ta'aniif jara lamaaniin walitti fidee kanattis dutee walitti isaan qabee biraa deemeera. Galatoomisiin jenna. Jara lamaa walitti qabuu keetti maayeen illee gorsa dhagayi bakka hin taanetti gizee hunda kan argamu si maayee irri immoo namni nama jaallatu tokko
bakka hin taanetti gizeeti deemtee argamtu yoo itti laxxafamtooti lakka kamtu hin jaallatu jechuudha. Kabajaa keessitu eeggata. Shariyaa nuna jechuu akka ati jirtu kanatti maa'ee kanaafuu kabajaa keessitu of eeggata. Abbuma argitti laxxafimiini asaniinis immoo rakkina keessan gashiinii jechuudha. Kanaaf egaa gorsa burukeensi gorsee dhageessetta jedhee yaada. Asanis immoo xabala geessii jedha burukeeti wayin xabala geessi wayin immoo quraana geessii jechaa jira. Quraanuma wayyaa fi manuma quraanaa gashaa qaraasisaa itti gashaati yoo waatiin tuqeera jechaa jira. Yaa Rabbi yaa Allah wallahi nama kafashiisa. ኬክ ላይ የኔ ፍቅር ነው የኔ ፍልቅልቅ ኬክ irratti የኔ ፍቅልቅር ወላ የኔ ፍቅልቅር jedhee tsaafee jedheeti maraachaa jira asaan jechuudha. Akkuma argitanii burukeen immoo itti dubbateera itti dutee jira jechuudha. Jara lamaanittu akka asanillee akka maayeetiin dhiifatama gaafatu jedhee egaa jidduutti immoo kaameraan ambiraa nu gadhiisu ta'a addisii jechuudha. Ammaaf ichumarratti dhaabbate gara biraatti waan sinii darbu moogaa hawaan keenya sanii gizee sinii fidduu asiis walitti sinii jammaate walitti qabdee walitti akka namantinii keessa kontorbaandii nagaduddee tokkotti sinii fiddi qirsiniin jedhiini. Heeloon egaa samoonii tokko makiina jala galeen of ajjeessa yooti na dhiiste yooti addaan baane jette bu'aa turte kakkabalee lafarra adagaa agarsiisaa ture jechuudha. Har'a immoo misiraachiitiin dhuftee jirti. Misiraachiitiin immoo maa inni ውርኩስነኝ አለች ነው። ሰምታችኋል። ስለዚህ እንኳን ደስ አለሽ ማየ ሄልዬ፣ እውነት ከሆነ እንኳን ደስ አለሽ የኔ እናት። በጣም ደስ እውነት ፊቱ ያስታውቃል። እውነት እንደ ውርኩስ ነው መሰለኝ። ደስተኛ ሆና ነው ደግሞ ብትሳቅ አትናድድም፣ ምንም አትልም። ዛሬ ፈታ ብላለች። በከገመደ የው ዱጋቴ ረቢ ኡጋሲፋት ያሲሱ ገሩ ሉሉ ጀደኒ ፊ ፍሬንዲን ሙጭቻ ገደባ እተከም የወሸኒ ኡልፈጀቱ ሄሉን ሱኒ ማብ ዱረ ደበርሲቴ ነትንምኔ ጀ ሜ ማሊፍ ዱረ ደበርሲቴ ስትምቲ አባን ጉዳይ ሲሚቲ አባን ጉዳይ ሀምብራዳ ማሊፍ አባ ጉዳይ ሰነዲስቴ ሲቲ ሂሙዳት አባ ጅራ ከንሽን ጃለቱ ፍቅረኛሽ ከን ኢላለቱ ማለት ሲኒን ኢላለቱ አቲ ጎደኛ ደጀት ቢቲ ስላሳ አንማሽ ወጅኒ እንትን ይየቱ ለካ ተኮመ ጀራዲዩ ዮኒ ዲዘ ኢሼ ፍዳቹ ፊ ለካ ኤምስኪና ወላህ ገደ አቲ ገዲተ ገሩ ገመቹ ሸን ገመድናን ገመነቴ ከሱታልቱ ከና አርቴ ኡታልቴ መናባታ ማልቱ ሲአርስ ነጋን harkatti siyaabaachisun jettu yoo dhugaate maaliif kana hundaa gubachuun. Egaa heeluun akka jedhetti yoo sobatee ammallee deebinee wallollaa yoo sobdee harkatti nagashachuuf na araarsa akkasitti deebu na gochaa jirta yoo ta'e jechaa jira. Heeluun immoo har'a dhaqeen aga'ee ani sobeen miti kun hin qalladamuu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Heeluu yoo qalbii ate akka lafatti si dhidhiitu akka kanaan dura akka lafatti si dhidhiinne of eeggadhu. Ani dura dabarsee sitti hima. Namichi asiifachi akka nama wanti ni godhu asiifachi si jaanjessaa oo kaballaatiin nama kabajaallee hin qabne dubartiif dhugaa rabbi. Kanaaf akka si dhidhiinne yoo dhugaate immoo nagaan inni garaatti si baachisee harkatti si baachisu siin jenna. Baga gammadde baga ittiin si ga'e rabbi yoo dhugaadhate dhugaa rabbi. Garuu ji'a tokko gahin akkamiin garam dubbii hin beekamu. Ani keessaan qabu waa dubbadhee laata tasaasate ifatama yoo waa dubbadhee jiraate. Kanaafiyyuu jabaadhaa itti muddaa siniin jenna. Ittuma qaxxalaa akkumatti fuftanitti jirtu. Egaa amma mucaan illee yoo dhugaadhate jedhee gammadee akka kolfaan isa duwwaa kan dhidhiifatee dhidhiitu tokkoyyuu hin jiru har'a.
meeqa ofitti qabee hin qif adarጓል ዛሬ እውነቴን ነው የምላችሁ እውነትሽ ነው jedha yoo nammoo meeqa deebisee amanuu dadhabee jechuudha dhugumaanidha jechaa jirti waan akkasii qalladaan jiru ani jetti akkan ijoollee jaalladhu nan beektaa dhugumaadha moo jedhaa jira maatiitti himteetta jedha maaloo jedha gammadee jira yoo dhugaadhateef gammachuu daangaan qabe eega fiqireenyaa isaa durii mimmaan xaragataa fiiga sokkite jechuudha. Unkaan xixiqqoo miti wayni moosim jetteellee gadi keessaati mimmaan kolol jetti seetani hii akka namni waa du'etti biraa kuttee jechuudha. Inni maqaa isaanii na jaraa badee luuluu inni jedhan sunillee jechuudha. Utaalanii fiiganii baqatanii badanii jarri lamaanuu ati maalirraa qabdaa miti waan naan heelu baga gammadde ati gammachuu keetii masaaniiti isaan raasachuu guddaa. Kanaafuu rabbiin wayim sababa inni of jireenya koo keessa si baaseera ani ishee tokko miidhee isheetti deebi'e jedhee si biraa deemee mitiire sababa godhee immoo rabbiin kana sitti dhuumee ta'a. Akkasin walitti deebitanii akkuma duraatti gammachuu keessa waliin dabarsitaniif rabbiin kana dhuumee ta'allee akkati jettutti soba miti jetteetta kakattasii egaa dhugaa yoo ta'e baga gammaddee rabbiin si milkeessu siin jenna. Alli qallee miti alli waan hundaadha qabeenyaan ofii waan hundaa ofiitii jechuudha. Qabeenyaa caalu ilmoodha. Atis hawwii qabda fakkaata. Hawwii kee hundaatiin rabbi si milkeessu siin jenna. Baga gammaddee siin jenna. Baga makiinaa jalaa saftee engadda. Too makiinaaf jala obbuustee taate kana hin dhageenyu turre. Kana hin dhageenyu. Osooti makiinaa jala gaafa sana buuteessaa kana dhageenyame. Amma kana makiinaa jalaa haftee inni gaafa sanaan raasikee guddaa hikeetii jedhee si darbate makiinaa jalaa jiwachiitiyyuu makee ta'ee si biraa kutee sokkee har'a ammoo mucaan garaa koo keessa jirti jennaan ashee gadaamee ahaa jechaa jira gammadee jechuudha. Kanaaf gaafa sanaa baga gommaa makiinaa jalaan haftee siin jedha otootiin gommaa makiinaa jalaan gaafa sana deemtee taate sila maalan agarra godiidha. Kanaafuu baga hafteeti baga gammaddee siin jenna. Kan ammoo maahee ati immoo of kabajii siin jedhameera. Of kabajii yoo dhageessa ta'e of kabajiitii adeemii jechuudha. Viidiyoon koo kana fakkaatti wanta na dhaggeeffattaniif galatooma laayik sheer naa godha warra na jajjabeessitan.